matakalhin kabu kitaborana kan nabate muge kitaborana Hayyee kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanalii keenyaa kun Matakkal Entertainment chaanaliidha. Akkuma amma dura waadaa isinii gallee turretti wantoota gaggabaaboo asirratti isiniif dhiyeessuuf akka waadaa galleetti keessummaas qabannee akka dhiyaannu waadaa isinii gallee turre warreen ammaan dura jaallattanii subscribe gochuun hordofaa turtan galanni keenya guddaadha. Akkuma waadaa isinii gallee turretti har'a keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan kun eenyu jettanii akka nan gaafanne garuma keessummaa kanaan wal bartanii keessummaan keenya kun fuulduratti argamti. Gara sittiin sin dabarsaa maqaa isheetii fi beesaa akka dhuftee maal akka hojjechaa jirtuun ishee gaafadha. Gara keessummaa keenyaatti dabarree kallattiidhaan mee daawwattoota keenya wal bariiti maqaa kee eessaa akka dhuftee eessatti dhalattee akka guddatte maal hojjechaa akka jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenya wal barime. Tolee abboomaa yaa'u na kabajee yaa'u kanarratti na waamukeef duraan dursee galatoomii sin jedha. Yaa'u akkuma na beektan namoonni baay'ee na beektu jedhee dhuma yaada. Si beeku gas hin beekne immoo itti miti kas hin beekne har'a si barbaadu. Na beeku wanta ta'eef intini hin qabu. Ani maqaan koo Maqdas Waayisaan jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhee yaa'u Matakkal magaalaa Gaalessa jedhamtu keessatti. Maqdas Waayisaa. Maqdas Waayisaa jedhamti. Maqdas eessatti dhalattee Maqdas Matakkalitti dhaladhee jechaa jirti. YouTube chaanaliin keenyas Matakkal Entertainmentidha. Ishees achii dhuftee Matakkalitti dhalattee guddattee Gaalessatti dhaladhee jechaa jirti. Mee Maqdas ammoo maal hojjechaa jirta? Sadarkaa barnootaa maalitti akka turte mee daawwattoota kanaaf ibsi. Galatooma. Yaa'u amma kana kan hin hojjechaa jiru akka karaa aartii duraan dursee mana kan barumsa kuusan jedhamu sadarkaa barumsaa waan jedhamuuf digrii jalqabaa biizines maaneejmentiidhaan fudhadheera. Okay. Karaa aartii gama garaa garaadhaan wootee immoo moodel yookaan fakkeenya waan jedhamtu. Maqdas moodeliidha biizines maaneejmentii digrii tokkoffaadhaan qabaa jetti. Matakkali mee moodeliin ni maddaa yookiin Matakkali moodeliin ni ba'a jettanii warreen yaada keessa galchitanii Matakkal eessaa Matakkal kun eessaa achi moodeliin baatii jettanii warreen gumuus qofa eegaa jirtan mee garammaan gararuma Maqdiidhaan akka wal bartaniin si abdiin qaba. Moodeliingii hojjechaa jirta Maqdiin? Isteejii garaa garaa hojjedheera. Okay. Shoo garaa garaa godheera. Okay. Yaa moodelii ta'uu koo fi biqiltuu Matakkal keessatti biqiltee achi immoo baate ifa addunyaa taati jedhee baay'ee Maqdasitti nan amana. Taasisuudhaan immoo yaa namootni nan beekne namoonni kanaan dura mucattiin kun jettanii faa yaadaa turtan amma kan professional modelii ta'e naa baraan jedha. Maqdas ofitti amanamummaa kee baay'ee jaallanneera. Daawwattoonni illee konfidensii Maqdii akka jaallatan abdii guddaan qabaa. Anaaf Maqdas aartii gama aartiitiin Matakkaliin gara fuulduraatti wal fiduuf hawwii guddaa qabnaa. Kallattii hundaanuu Matakkaliin beeksisuutti jirraa hanga nurraa danda'ame tokko anis Maqdasis anis ka har'a gaazexeessaa ta'ee asitti dhiyaadus garuu amma dura fiilmii Amaariffaa irratti hirmaadheera. Amma garuu gara fiilmii afaan Oromootti yookiin tiyaatira afaan Oromootti dhufuuf abdii guddaan qabaa. Isheenis Maqdis dhufteetti keessummaan kun kaa jabduu akka taate asumarraa hubattaniittu meeqa wanti mudate yookiin mudannoo akka mudannootti ka qabdu. Daawwattootuma kanaaf mee waan si mudatee beeku yoo jiraate egaa ibsiiti. As gara moodelitti dhufuudhaaf chaalenjiin si mudate yoo jiraate yookiin immoo akkamitti akka dhufte carraa kan akkamitti akka argatte akkuma carraa moodeliingii kanatti argatte mee yoo yaadatte. Nan yaadadha. Qallachuu miti qallachuun qofti moodeliingiin ta'uu waan ta'eef. Nan yaadadha baay'ee nan yaadadha. Daawwattoota keenya. Ijoollummaa kootii kaasee baay'ee aartiidhaan baay'ee mana intinii ta'a nan hawwaaf ta'uu nan barbaada fedhii qaba. Innaa yaa'u gaafan gara Finfinnee dhufee barumsa noormaalii barumsumaaf hin dhufee. Garuu namoonni gaafa na arganii ani moodelii ta'uuf utuu hin ta'in bakka aartistii ta'uun barbaadaan hin ture. Artistii ta'uu fedha? Artistii ta'uun fedha. Okay. Baddee dhuftee gara Finfinnee baddee dhuftee jira. Innaa kanaaf gaafa intinii jedhu namoonni na argan namoonni hedduun moodel lamin attoonyi naan jedhu yeroo baay'ee maaf moodeliin taatuuni gaafa isaan naan jedhanii just haayimiroo koo keessatti kireetii ta'e. Namoonni waan siin jedhaniif moo jechuun ani fedha aartiin qaban ture
gaafan taa'ee yaadumu hartiin suni maalittiin hiikama moodelii yoo taate moodelii jechuun baay'ee gosa artii keessaa isa tokkodha. Innaa yooni hojii kana hojjedhe tokkoffaa ittiin successful nan ta'a jedhee yaadeera. Ittuma yaadee kilaasii shaanan jalqabee nan baradhee utuun barachaa jiru fiilmota adda addaa waraabamuuf namoota wajjin baay'ee quunnamtii godheen ture. Achirratti mudannoo hedduutu jira. Mudannoon daawwattoota bohaarsus jira. Okay, mee daawwattoota kanaaf kan nama gaddisiisus jira. Mee isa bohaarsu daawwattootaaf kan bohaarsu kan gaddanii daawwattoonni keenya kan boonyeefu mee kan nama waa'ee. Intaan rakkoon qabu yaa waan nama bohaarsu keessaati namoota hedduu wajjin gaafa ol bartu sitti gammachuun hin dhaga'a. Akkuma gammachuun sitti dhaga'amu namoonni fiilingii adda addaa qabu. Of tuulaallee deemtaatis. Fiilingii adda addaa qabu. Yaa isarratti immoo baay'ee bakka nama antini jedhu nama kofalchiisuun yoo anaan na kofalchiiseera baay'ee isaanii kofalchiisuu dhiisuu danda'a. Daawwattoonni kun kolfanii illee gangalachuu danda'u lafaan beektis. Innaa guyyaa tokko fiilmii waraabamuuf utuu deemaa jirru ani baay'ee jechuun sa'aatii ganamatti ture kan isaan nu beellaman tolee jennee deemne gaafa nu fiilmii sana waraabamuu jalqabne taaksiin takka addabaabaayii naanna'e isaan booda gaafa inni naannoo fedhu tiraafikiin nu qabe jechuun nuunis intanii fuqaadan qabanneen turre sochootanii waraabuuf eeyyaman qabdan isaan booda utuu mannuun akkas jedhaa jiru mucattiin tokko gaafa isheen kuftu konkolaataa keessa lafatti kuftee jira. Tiraafikii agartee kolfitee fi mudaan ishee kofalchiise garuu anaafuu gaaffiidha. Kun baay'ee daawwattoota keejallee akka kofalchiisu nan beekaa tiraafikii arganii naanna'anii kufuun. Kufuun inni ulfaata. Balaa qaqqabsiisuun ishee nafu mucattiin. Ammaaf nagaa isheedha. Hayyee keessummaan keenya egaa Maqdas asitti argamtee afgaaffii na wajjin gochuuf eeyyamamtu ta'uu keef hedduu galatoomii. Kun Matakkal Entertainment chaanaaliidha. Mee chaanaalii keenya kanaan maal jettaa? Mee daawwattoota kana maal jetta? Mee chaanaalii kana? Daawwattoota keenyaan baay'ee galatooma. Ijoolleen Matakkal jirtan. Anarraati fakkeenya fudhachuu hin dandeessu. Moodelii taa'aa HR ta'an ani jechuun ani akkas miti jechuun yaada gadi bu'aa ofiif hin qabaatina. Ofiif bakka kennaa yookiin nan danda'a yookiin anna hojjechuu hin danda'a. Waan kamirratti yoo hirmaadhe hojjechuu hin danda'a. Moodelii ta'uu hin danda'a, artistii ta'uu hin danda'a. Whatever bakka waan guddaa ta'uu hin danda'a jettanii ofitti amanamummaa akka qabaatan dhaamsa isinii dhaamteetti. Asumarraan immoo dhaamsan isaanii dhaamuu barbaadu Matakkal jechuun maal jechuudha waan jedhu sana. Ijoolleen achi keessaa burqitanii biqiltanii heddoo garaagaraa jirtan jirtu. Biyya keenya kana akkamiin gargaara akkamiin afaan keenya achitti babal'isuu dandeenya. Dhageessaniitu. Hacuucamnee akka jiru beektu. Dhageessaniitu ijoolleen Matakkal warri rafaa jirtan. Rafaa jirtan ol ka'aa dammaqaa. Afaan keenya aadaa keenya Oromoon achi jira Matakkalii dhufnee jedhaa dubbadhaa laphee keessan dhiibaa konfidensiidhaan haasaa isinii jechaa artii Maqdas barumsa guddaa akka irraa argattan abdiin qabaa. Asumaan YouTube chaanaalii keenya Matakkal Entertainment kan jedhu subscribe godhaa like share atilleen itti miime gosi dhagaanii like share gochuudhaanii subscribe gochuudhaanii nu gargaara yaada garaagaraa waan nama bohaarsu waan nama gammachiisu waan nama barsiisu hedduudhaan immoo isinitti deebina. Yeroo biraa fudhannee isinii dhiyaannaa Matakkalee isa kan jettaniif gaaffii keessaniif yeroo biraatti dhiyaannaa galatoomaa ulfaadhaa nagdi waan dhufteef galatoomii giddu gidduutti bishaan kee giddu gidduutti.